Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'as qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra jirra. Har'a koreen hundeeffama mana lubummaa Oromiyaa Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa wajjin walgahii taa'e yookiin kora taa'e ture. Itti baay'insi kora sanaa maalinni walgahiin kunis immoo maaliif adeemsifame kan jedhuuf egaa Haile Mikaa'aal Taaddasa barreessaa isaaniiti. Nimmoo har'aa keessummaa keenya ta'ee dhiyaate yeroo hundumaa mana keetii baga nagaan dhufteen jedha. Ameen baga nagaan dhufteen jedha. Meegaa yeroo tibbana Sinodoosidhaa fi waldaa lubummaa Oromiyaa jidduutti rakkootu jira kanaaf walgahii taa'anii kan jedhu ture. Walgahiin har'aa suni kaayyoon isaa maaliif taa'ame walgahiin sun? Egaa walgahichi kan eegale kaleessadha. Kaleessumarraa eegallee too hirmaachaa turreeyyuudha. Kaayyoon walgahichaa gaafii nuti dhiyeessine jira. Gaafii nuti dhiyeessine akka Oromiyaatti manni lubummaa Oromiyaa haa dhaabbatu. Itti waamaman isaa Sinodoosiidhaaf ta'uunsaa akkuma eegametti ta'e mana kiristaanaa tokkittii fi paatriyaarkii tokkicha kana jalatti nuuf haa gurmaa'u gaafii jedhu kana dura dhiyeessinee turre baroota hedduudhaaf keessattuu ofiishaalii kan beekamu bara Abuna Phaawulos lubbuudhaan jiran irraa eegalee too gaafii dhiyaachaa turedha. Dhiyoo kanatti immoo bardeen gaddaa gaafii kan haala addaatiin dhiyeessinee Sinodoosiin nu dhaggeeffatee gaafii keenya sanaaf deebii yeroo barbaachisaa ta'e keessatti hin laannee laachuu baachuunsaa hedduu nu mufachiiseera. Kana duuba gaafii uummataa hedduutu jira, fedha uummataa hedduutu jira. Kanaaf gaafii keenyaaf deebii nu laadhaa jennee xalayaas yeroo adda addaatti barreessine isaanis deebii nuuf laachuu hin dandeenye then koree dhaabnee koreen kun ibsa gaazexeessummaa akka kennuu fi hojiiwwan adda addaa mana lubummaa Oromiyaa gurmeessuudhaaf barbaachisu hunda akka hojjetu taasifne ibsi gaazexeessummaa kun mormiitu itti dhiyaate abbootiidhaan jechuudha. Duras hin dhiyeessinaa jedhamee mormiin itti dhiyaatee ture. Inni cabeetoo maaliidhaaf dhiyaate gaafiin keessan maalidha si mari'achiisuu barbaanna jedhanii nu waaman iyyuudha. Kanaas ufnes kallattiidhaan isuma irrattidha. Tokko gaafiin keenya maal akka ta'e ibsinee fi lammeessoon maalidhaaf ibsa gaazexeessummaa sanas akka kennan ibsinee fi keessattuu fedhiin uummataa olaanaa waan ta'eef uummanni akka nu jalaan bittinnoofneef ibsa gaazexeessummaa ni kennina jennee erga ibsinee booda dhiisuu jechuun mataa isaatiin jeequmsa waan uumuuf waldhabbii guddaa waan uumuuf fi immoo gaafiin keenyas gaafii sirrii ta'ee fi inumaayyuu dogoggora caasaa mana kiristaanaatiin gaafiin keenya harkifachaa waan jiruuf uummanni waan miidhamaa jiruuf waan nama kumachiisu miti gaafiin keenya sirriidha yaada jedhu dhiyeessinee fi gama gaafiitiin manni lubummaa Oromiyaa haa dhaabbatu moo haa dhiisu kan jedhu irratti ilaalchisee gaafiin dhiyeessitan sirriidha. Isin ijoollee mana kiristaanaati qaama mana kiristaanaati wanni isin morminuuf gonkumayyuu hin jiru waan mana kiristaanaatiif inaaftaniif gaafii kana kan dhiyeessitanii nun jedhanii toora jennee fudhannee kanaaf gaafii keessan almost percentage 95 fudhannee jirra. Dhimma kanarratti koreeyyuu dhaabneetoo isin keessaayis akkasumas immoo abbootii phaaphaasootaa fi hooggantoota mana kiristaanaa sadarkaa xaqilaa beete kanatti yookaan mana lubummaa waliigala biyyattii keessa jiran walitti dhufee koreen ni hundaa'a. Koreen kun dhimma kana qoratee waan hojjetamuu qabu Sinodoosii xiqimtii yookaan yaa'ii onkololeessaatiif ni dhiyeessaa kan jedhuun waliigalle. Kaan immoo yaadonni ka'an maalidhaa? Koreen kunis kana keessatti murteessummaansaa dhiibbaa uumuunsaa akkuma eegametti itti fufuu qaba. Abbummaadhaan dhimma kana faana bu'uu qaba kan jedhu irratti waliigalleetu. Erga waliigallee booda wanni dhimmicha diigu uumame. Dhimmicha diigu maalidhaa? Abbaan tokko harka baasaniitu dhiifama gaafachuu qabdu jedhan. Maaliidhaaf dhiifama gaafannaa yaada jedhu yoo kaasnuu fi Sinodoosiin kuni ibsa tokkoyyuu hin kenninaa jedhee isin ajajee otoo jiru ajaja kana diigdanii ibsa kennuun keessan sirrii miti nun jedhe. Nuti immoo tokkoffaa ibsa kana kan kenne Sinodoosii miti. Sinodoosii akka hin taane maalidhaan mirkaneeffannaa paatriyaarkiin keenya hin jiran. Abbootiin birootis dhimmoota kana akka hin deeggarre ni beekna. Keessattuu warri ibsa sana kennan mana kiristaanittii keessatti yakkoota adda addaatiin warra shakkamanii hidhamanii hannaan irree warra adabamanidha. Kanaaf ibsa sana dudduubbeesaa maaltu jira kan jedhutti gaafa qorannaatti dhufnu fedha siyaasaatu jira. Gareen siyaasaa abbootii muraasa amansiifatee harka isaanii micciiree ibsa sana akka kennisiise ni beekna. Kana sirriitti beekna. Kanaaf Sinodoosiin nun dhorkine otoo nu dhorkee jiraate sababni itti ajaja sana diignuufis hin jiraatu nun dhorkuusi. Maalidhaa fi gaafiin keenya qixa sirriidhaan gaafii gaafatame waan ta'eef afurri qulqulluus kana ni hayyama jennee ijaarnu nun dhorkuusi sababa kanaan gaafii kana dhiyeessine jenneetu itti himne isaanittis. Garuu parsantii 95 gaafii keessan edda fudhatan dhiifama jettanii ibsa kennitan rakkoon maali? Gaafii dhiyeessuun keenya balleessaa miti. Gaafii dhiyeessuun keenya balleessaa taananii dhimmi Oromiyaa beeta kanatti balleessaadha jechuudha. Uummanni kun balleessee jira jechuudha. Ni dhimma dhuunfaa miti bara ammaas kan dhiyeessaa jiru bara. Uummata Oromooti gaafii kana kan gaafachaa jiru. Keessattuu amanaadha.
Baay'ee gaafii kana gaafachuudhaaf amanaa ta'uu hin qabdu. Mana kiristaanaa kanaaf vaaluu gaarii qabaannan mana kiristaanaa irratti interested paartiidhaati. Maaliif potenshaal amanaadhaati. Boru manni kiristaanaa sirraa noo si lallabde bar ati mana kiristaanaa keessa iyyuu jiraachuu baattu lallaba ishee gaariidhaan qaama mana kiristaanaa ta'uu ni dandeessa jedhee tan amana. Lammeessuun lafa keenya irratti manni kiristaanaa jirtu nunaa fakkaattu jechuun sirriidha. Kuni gaafii uummata Oromooti. Aadaan ishee nunaa fakkaatu, afaan ishee nunaa fakkaatu, nu akka fakkaattu barbaanna. Safuu keenya jalatti bultu sirna keenya jalatti bultuun sirriidha bar. Manni kiristaanaa Raashiyaa aadaa Raashiyaatiin faallaan taatu bar Raashiyaa Ortodoksiin. Waanii Raashiyaa hundaan wal simteeti kan isheen adeemtu. Kanaaf gaafii kana duuba uummata Oromootu jira. Akkamiin gaafiin kun dogoggora jenna? Akkamiin ibsa baasuun keenya dogoggora jenna? Maal jechuudha? Kuni gaafii kana ija isaa balleessanii ajandaa keenya guutumaan guututti nu harkaa fudhatanii nuyi guutumaan guututti faayidaadhaan ala taasisuudhaan gaafii kana guutumaan guututti cilee dibuudhaaf waan yaadamedha. Kanaaf kana deebisuun kan dhiifama gochuun nu dhuunfaadhaan rakkoon qabu. Dhuunfaa keetiin itti gaafatamummaa situ fudhata dhuunfaa keetiin jechuudha. Dhimmi lammeessoo gaafiin kuni uummataan erga dhiyaate miseensonni koree namoonni muraasni achitti dhaabbatanii lakki dhiifama gaafanne jechuun mataa isaatiin kabaja uummata Oromootiif ulfina uummata Oromootiif qaban gadi buusuu fi salphisuu ta'eeti kuniti kan argan. Yoo danda'ame kan dhiifama gaafachuu qabu abbootii tureyyuudha. Gaafii kana gangalchanii baroota hedduudhaaf erga naannoleen afaan isaaniitiin dubbachuu eegalanii waggaa 27 ol lakkaawamee otoo jiru caasaa kanaaf mijatuu fi tarsiimoo istiraatiijii kanaaf mijatu baasuu baachuu isheetiin manni kiristaanaa abbootiin dhiifamaa uummata Oromoo simmiineerraa sin keessaa phaaphaasota hedduu horachuu ni dandeenyayyuu dachii keessanirra jiraanne malee nama keessan hin lallabne lafa keessan qabanne malee nama keessan hin amansiifanne qe'ee keessanitti sooramnee dagaagne malee waaqayyo irraa waanii arganne sana isiniif dabarsuu hin dandeenye akka tiksee gaaritti isin sooruu isin jiraachisuu jecha waaqayyootiin isin lallabuu yoo qabnu isin qalannee nyaanne nuti akka tiksee hamaatitti dhiifama kan jechuu qaba abbootiidha malee nuti gaafiin isaanii waan keenya waan lafarra gangalateef gaafii kana dhiibbaa uummataatiinis haa ta'u akkasumas rakkoon kun waan uumameef haa ta'u dhiyeessuu keenyan sababni itti dhiifama gaafan ana natti hin mul'anne koree keenyattis hin mul'anne jechuudha. Sababa kanaan dinnaan ni foonaa nuyi gara murtii keenyatti adeemnaa yaada jedhu kaasan. Deema bakka nuyi fixneerraa nuun jedhan deemuudhaa jennaan immoo noo taa'a jedhamnee deebinee teenyetu Abuna Yoosef kan jedhamanii Phaaphaasiin Koonyaa Baalee jiru. Abbaan kun dhalataa Oromootis nama Salaaleeti. Mee callisi ati jedhan tole jedheen callisi. Callisnaan Oromoon waan jedhu isinitti himuu jedhaniin haa bultu dubbiini. Haa bultu dubbiin jechuun nagarii dar jechuudha jedhanii hiikaniif. Haa bultu dubbiin dhimma kana bulchinee nus wanni ilaaluu qabnu yoo jiraate laaluudhaaf carraa arganna. Isaanis wanni ilaaluu qaban yoo jiraate laaluudhaaf carraa argatu jedhaniitu harratti nu beellamanii itti ilaallee yaadne koreedhanis mari'anne wanni addaa sababni itti dhiifama gaafannu nutti mul'anne tarii waltajjii irratti illee emotional taaneetoo yoo dinneerra ta'e jennee sirnaan of madaallee jirra. Yoo ilaallu garuu gaafii sirrii yoo ta'e erga fudhatte gaaficha dhiyeessuun kee dogoggora maaliidhaaf jetteetis faalati. Gaaficha fudhatte bar parsantii 95 erga fudhatte gaaficha gaafachuun kee dogoggora jechaa ni jirte taanaan isuma fudhatte sanayyuu hin fudhadhu jechaa jirte jechuudha harka lafaa jira harka wayyaa jalaatiin. Nus dhiifama kanaaf akka dinnu waan beekanii fi carraa kanatti fayyadamanii qaawwa uumuudhaaf akka isaaniif mijatuuf waan nuti irratti waliin galle akka dhimma baargeeningitti akka dhimma ittiin baargeen goonutti nu dhiyeessanii siin jedha. Gaarii dhagaa har'a koreen guutuun dhiyaannee lama taataniiti duwwaa dhiyaattanii kanaaf kunuu sirrii miti kan jedhu waan sanitti kaasan natti fakkaata. Gama biraatiin immoo sinoo maal dhiyeessitan akka gaafitti yookiin immoo akka waan isaan isinii guutan tokko kan gaafattan wanti gaafattan jira ibsa baaftan kana dubbisee ni jira kana keessatti wanti gaafattan jira. Sirriidha har'a yoo dhiyaannu namoota lamadha kan dhiyaanne garuu koricha erga bakka buune ibsa koree sanas immoo qabannee dhiyaanne kan irratti isaan mallatteessan qaboo yaa'ii jechuudha. Kana nurraa fudhachuu qabuyyuudhaan nurraa fudhachuudhaaf hin barbaanne dhaggeeffachuudhaafis hin barbaanne inaasofnas jennaan nu dhaggeeffachuu hin barbaanne deemaadha nurraa deemaadha kan nu jedhan dhaabbannee waan nu ari'attaniif waaqayyoon isiniif haa laatu waaqni isiniif haa kennu jennee galateeffannee eebbisneeti kan baane. Innaa asirratti kan kaasne dhiifama gaafachuu baachuu qofa otoo hin ta'in waan hojjetamuu qabus kaasnee jirra. Maaliif waanuma amanan sana nuuf hojjechuu qabu gaafiin keessan sirriidhaa jedhanii koree ni dhaabnaa jedhan.
kaleessumayyuu jechuudha. Koree dhimma kana qorateetu dhiyeessu koree kana keessaayis abbootii phaaphaasootaa fi akkasumas hojjettoota beeta kanatti waliigalaa keessaa kan walitti ba'an ni dhaabnaa jedhanii isa dhaabdaniitoo qabatamaadhaan hojiin hojjetamee yaa'ii onkololeessatiif dhimmi kun qoratamee akka xumuramu jennee beellama laannee fi jirra ammas. Haga sanatti ibsa gaazexeessummaa sin kenninu jenneerra qabatamaadhaan jechuudha. Maaliifii waan isaan raawwatan ilaaluu qabna. Wanti dirqisiisaa ta'e hin uumamne taanaan sababni itti ibsa gaazexeessummaa kenninuufis hin jiru garuu ifama gaafachuu keenya qabatamaadhaan underlying goone uummataafis carraa kanattis fayyadamee ibsuun barbaada. Lammeessoon nuti assaayimentiin isaaniif kennine maalidha? Koree kanaaf beekamtii laadhaa. Waan hedduus waliin hojjechuu danda'a. Waan isin gargaaruu qabu hedduutu jira. Beekamtiin laatamee fi adeemuu qabna. Koree kana maddiitti qabu jechuun implikeeshiniin isaa waan biraati. Garee siyaasaa gareen wayii barbaadu qofaa filachuudhaaf qaawwa inni ittiin seenu uumuudhaaf yoo ta'een ala koreen kun ijoollee mana kiristaanaa ta'uun isaanii gaafii keessan galu jettaniittu amantanii nurraa erga fudhattanii koree kanaaf beekamtii laadhaatoo waliin hojjechaa onkololeessa haa eegnu waan jedhudha assaayimentiin laanne jechuudha. Mee beekamtii yoo isin kennuu baatanii ammas onkololeessa irratti deebiin imti wal fakkaatoo isin kenname beekamtii hin qabdanii akkamitti socho'uu dandeessu Oromiyaa keessatti? By the way, namoonni baay'inaan kan hin hubanne dhimma kanadha. Mana kiristaanaa jechuun waa sadii of keessatti haammata. Qulqulluu Atnaatiyos bu'uura jedhaniin. Qulqulluu Atnaatiyos jechuun abbaa mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo mana kiristaanaa Kooptitti beekamanidha. Akka mana kiristaanaa yuuniversaalis ni qabu baay'inaan jechuudha. Otoo manni kiristaanaa hin hiramin dura abbaa turan waan ta'aniif jechuudha. Charchiiwwan biroottis yuuniversaalii abbaa kaanidha. Isaan maal jedhu charchi jechuun waa sadii of keessaa qabaa jedhu. Tokko fooniif dhiiga gooftaa Iyukaaristisa jennu jechuudha. Lammeessoon lubadha. Sadeessoon amanaadha. Kanaaf manni kiristaanaa ni jirti. Gaariidha. Egaa yeroo baay'ee warri mana lubummaa Oromiyaa mormanii Sinodoosii Itoophiyaa kan Ortodoksii irraa fottoqxanii kan Oromiyaa dhaabbachuu fi kan jedhutu jira. Mee maal inni garaagarummaan mana lubummaa Oromiyaatii fi Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa? Garaagarummaan isaanii inni tokko isa kaan ni ajaja jechuun qulqulluun Sinodoosii mana lubummaa Oromiyaa ni ajaja jechuudha. Itti gaafatamummaan mana lubummaa Oromiyaa qulqulluu Sinodoosiidhaaf ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii inni tokko olaanaa inni tokko gadaanaa ta'uu isaaniiti malee lamaanuu qaamuu mana kiristaanaa tokkittiiti jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa biraa hundeessuun as keessa hin jiru. As keessa kan jiru caasaa mana kiristaanaa babal'isuu danda'uu fi Oromiyaa dhaqqabuu danda'u itti waamamni isaa ammoo qulqulluu Sinodoosiitiif qulqulluu Paatriyaarkiitiif haa ta'udha. Kana erga jenne mana kiristaanaa biraa hundeessuu barbaadu jechuun faaktii haaraa staabilish gochuudha. Ijoo dubbii haaraa jechuudha. Seera waliigaltee irratti jechuudha. Seera waliigaltee irratti abbaan seeraa tokko falmiin waliigaltee isa biratti gaafa dhiyaatu waliigaltee staabilish isaaniif hin godhu. Yookaan faaktii staabilish godhee miti kan inni hubatu. Faaktii dhuma sana ka'umsa godhata. Kanaaf namoonni yoo nu hubatan ijoodhuma dubbii nuti jenneen irratti malee kan nu hubachuu qaban dirqamaan propoozaala wayii nu dhiyeessanii asoosama wayii dhiyeessanii yookaan abjuu isaaniitiin nu hubachuun qaban. Isaan propoozaala mataa isaanii asoosama mataa isaanii qabaachuu danda'u. Wanni hawwan jiraachuu danda'a. Wanni hawwan akka nuti mana kiristaanaa kana baanuudha hin baanu. Akka nuti dhiibamnee deemnuudha hin deemnu. Akka nuti qe'ee keenyarraa fottoqnuudha hin fottoqnu. Manneen kiristaanaa bar jiran bar by the way shawaa irratti daataa isaa sirnaan yoo ilaalle manneen kiristaanaa shawaarra jiran baay'ee isaanii kan ijaare abbootii lafaa Oromooti. By the way keessattuu kan akka Fiitaawuraanii Abta Giyoorgis diinagdee shoorri isaan kana keessatti qaban laayyoon seen. Raaguyeelii kan ijaare Abta Giyoorgis diinagdeedha. Finfinnee irratti manneen kiristaanaa jiran ijaaruu keessatti shoorri Oromoo qabu guddaadha. By the way nama isaa qofa miti kan ijaare kan baay'ee si ajaa'ibsiisu. Riisoorsiin fayyadaman. Diyaaqoon Daani'el Kibret beeta kiristiyaa marraja jedheetu kitaaba barreessee ilaaluu dandeessa. Nooraan kan dhufaa ture mugarii. Akaan kan dhufaa ture mugarii. Mukti kan dhufaa ture toora Addis Alamiiti. Toora Ejereeti. Riisoorsii dhumtuu eessaa dhufe kan jedhu sirnaa madaallachuu qabna. Sun eessatti baanaree qe'ee keenya dhiifne, eenyummaa keenya dhiifne, aadaa keenya dhiifne nuuf Ortodoksummaan by the way dhimma doogmaa qofa otoo hin taane dhimma eenyummaati keessattuu Oromoo Shawaatiif jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii gaaficha akkaataa kanaan hubachuun kan barbaadame dhiibanii nuti muufannee aarree tarkaanfii biraa akka fudhannu dhimmi kun dhimma jeequmsaa akka ta'u sababa kanaan tasgabbiin akka dhabamuu fi gaafichi ijji ishee akka baddudha. Kuni garuu hin ta'u. Riisoorsiin Oromiyaa keessaa adda dhufe uummanni Oromoo afaan isaatiin akka waaqeffanneef yeroo isin maaliif barbaadame yeroo isin gaafii kana immoo kaaftanii maaliif isin harkatti qabama kun sababni isaa maaliif gabaabsitee? By the way hawaasni amantiidhaan qoma dhiibee deemuu danda'u psychologically stable hawaasa ta'edha.
hawaasa Oromoo sababa amantiitiin destabilize godhameera. Waan inni isaa hundi gurraacheffamee jechuun ciree irratti dibamee akka waan cubbuu fi balleessaa ta'etti then psychologically mataan akka gadi cabu ta'eera. Gaafa afaan isaatiin lallabdu confidence horata uummanni. Gaafa aadaa isaatiin approach isa gootu confidence horata. Abbummaa horata. Gaafas warri uummanni Oromoo mataa akka ol kaafatu hin barbaanne hedduu gaddu boo'icha guddaatu qe'ee isaanitti ta'a. Tokko kanadha. Gama siyaasaatiin warri kana hin barbaanne ni jiru. Gama birootiin ammoo mana kiristaanaa akka share kaampaaniitti warri ilaalan jiru. Gaafa isaan maallaqa irraa argatan qofa dhimmi mana kiristaanaa isaan yaaddessa. Gaafa uummanni tajaajilamee garuu maallaqni kiisii isaanii keessa seenu hanqatte dhimmi mana kiristaanaa isaanii yaaddessu dhimma isaanii miti. Sababa kanaan. Mee walgahii kanarratti paatriyaarkiin sinodoosii Itoophiyaa shoorri isaan taphatan yookiin gaheen isaanii maal fakkaata ture? Kan baay'ee nu gaddisiise kanadha. Saayilantidha. Baay'ee qorraadha. By the way, qulqulluun paatriyaarkiin bara sinodoosicha hoogganuudhaaf aangoo qabu. Even akkuma barbaadetti namni yaada laata. Sirni hin jiru mana sana keessa jechuudha. Yaadni akkamitti walitti da'amee yaada manaa ta'uusaa mirkaneeffama kan jedhus hin jiru. Namoonni doomineetu gochuu danda'an, namoonni haasa'uu danda'an, haasaa isaanii dhiyeessu. Kaan immoo isaan mormuu hin danda'anii harka marataniituma bakka callisanii waan manichi murteessetti bitamaa adeemu. So qulqulluun paatriyaarkiin aktiiv roolii qabaachuu qabu. Hoogganaadha. Hoogganaa sinoodosichaati. Adeemsa walgahichaa hoogganuu qabu. Propoozaala dhiyeessuu qabu. Yaada dhiyeessuu qabu. Manicha sirriitti bitaa mirga sirnaan baalaansi godhaniitoo akka mari'ateetoo gara murtii tokkotti dhufu taasisuu qabu. Kanarratti saayilantii turuun isaanii sirrii natti fakkaatu. Gara tariigaa wanni keessa isaaniitti yaadan haalli jiru baay'ee isaa yaaddisee ta'uu danda'a. Dhimma kanarrattis mormii dhiyeessuun sirrii akka hin taane akka hubatan nan beeka. Keessattuu fedhiin kun fedhii naannoo Oromiyaa qofa miti yookaan immoo Oromiyaa irraa kan ka'e qofa miti. Akka naannoo Tigraayittis barbaachisaadha jedhee tan amana. Akka uummattoota kibbaattis barbaachisaadha jedhee tan amana. Gama kanaan fedhii ni qabu jedhee tan amanaani paatriyaarkichi jechuudha. Fedhii qaban sana garuu nama isaanii deeggaru sinodoosii keessa nama amansiisaa waan argatan natti fakkaatu. Kanaaf callisa waan filatan natti fakkaatan na aktiivli hoogganuu ni danda'u iyyuudha. Gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin lakkii manni lubummaa Oromiyaa dhaabbachuu hin qabu kan jedhu tokko kaasanii keessattuu pirezidaantichi jedhanii oduun tokko kaleessa qilleensa irra ture. Booda garuu pirezidaantichi tumtuu ibsuma har'allee OMN miidiyaadhaaf kennan irratti wanti sana akka hin deeggarreef garuu amantii keessa akka hin seennedha. Dhimma amantii keessa akka hin seennedha kan dubbatanii. Mee gara keessaniin maal quba qabdu? Nuti kan quba qabnu bu'uura namoonni tokko tokko jedhanii otoo hin taane pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis kan isaan jedhan nuti dhimma amantii keessa seenuu hin barbaannu. Murtii keessan ni kabajna. Murtii sinodoosii jechuudha. Kan beeknu sinodoosii tokkodha. Sinodoosii hiramee finnee tokko goone biyya erga galchinee booda sababni itti bakka lamatti hirruufis hin jiraatu. Kan kana gaafate yoo jiraate dogoggoradha. As well as paatriyaarkiin jirus paatriyaarkii tokko qofaadha. Sababa kanaan gaafii keessan sirnaan ilaallachuu fi murteessuun mirga keessanidha. Garuu emotional taatanii dhimmicha qooda approach gootan carraa laattanii fi yaada isaaniis dhaggeeffattanii murtii mana kiristaanaatii fi biyyaaf fayyadurra akka geessan barbaadaa yaada jedhudha. Kan isaan dhiyeessan malee bu'uura namoonni tokko tokko jedhaniin yaada kana mormanii hin barbaachisu gaafiin kun sirrii miti manni lubummaa Oromiyaa dhaabbachuun qabu jedhaniitu wanti isaan kennan akka hin jirredha nuti kan beeknu. Egaa akka mana lubummaa Oromiyaatti hamma kaaftanii hanga onkololeessaatti maal hojjettu? Maal hojjechuuf karoorfattan? Muummeedhaan egaa waa lamadha. Inni tokko koreen dhaabbachuu qaba jedheetoo sinodoosiin ifatti murteesseera. Kana waadaa galeera already jechuudha. Koreen kun immoo maalidha? Rakkoo kana qorateetoo wanna hojjetamuu qabu caasaan kun akkamiin akka dhaabbachuu qabu kan propoozaala dhiyeessudha. Sinodoosiidhaaf jechuudha. Kanaaf koreen kun immoo yemmuu filatamu miseensota keenya fi akkasumas immoo abbootii phaaphaasootaa fi hojjettoota beeta kanatii waliigalaa keessaa kan walitti dhufanidha. Kanaaf kanneen waliin hojii hojjechuun dirqama tokkodha jechuudha. Isa bu'uura waamicha isaan nu dhiyeessaniin kan itti fufnu ta'a jechuudha. Lammeessoon wanti nuti hojjennu maalidha? Beekamtiin laatamuufii qaba koree kanaaf jechuudha. Beekamtiin erga laatamee fi booda wantoota barbaachisan wantoota biroo jechuun qorannaa qofa otoo hin ta'in akka walii galaatti tajaajilli naannichaa maal ta'uu qaba, kamiin adeemuu qabna, gorsi isaaniif laachuu qabnu maalidha, gargaarsa isaaniif gochuu qabnu maalidha, hayyootnis amantoonni hundinuu
dhimma kanarratti akkaataa ittiin hirmaachuu danda'an orgaanaayiz gochuu fi dhimmicha ilaalchisee hubannoo gahaa haga dakaatitti laachuun taansuudhaan hojiiwwan hojjennudha jechuudha. Egaa kanneen galmaan gahuudhaaf ni ammas abdii ni qabna. Siinodoosiin kun hayyamamaa ta'eetoo akka itti adeemu abdii ni qabna. Maaliif miseensonni siinodoosii mormii dhiyeessan yoo jennu hunda miti kan nu mormee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Warri callisee hundis nu mormee jira jechuu hin dandeenyu. Warri nu deeggaranis jiru, warri nu mormanis jiru. Walgahiidhuma har'aa irratti iyyuu nuti dhiifama gaafachuu hin qabnu. Gaafiin keenya sirriidha, gaafii uummataati jenneetoo gaafa baanu fo'uu qabna, ijoollee kana abaaruu qabna jedhaniitoo yaada yoo kaasan abbootiin muraasni lakkiin kanarratti hin hirmaannu jedhaniitoo fakkeenyaaf kan akka qulqulluu abbaa Qeerloos Phaaphaasii Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa jechuudha, Dabra Birhaanii teessoon isaanii kan akka abbaa Diyoosqoroos hojii adeemsisaa kan turanidha. Kana dura jechuudha hojii adeemsisaa beeta kanatti yookaan mana lubummaa walii galaa kan turanidha. Kan akka abbaa Yaareed yaada kana waliin ani waliif hin galu jedhanii walgahicha dhiitaniitu ba'anii. Kan biroo immoo maalidha kan akka abbaa Mikaa'aal Phaaphaasiin Iluu Abbaa Boor jechuudha. Isaanii numaayyuu Oromoodha, dhalataa Salaaleeti. Baay'ee hayyuu mana kiristaanaati jechuu ni dandeenya. Hubannoo guddaa kan qabanidha. Isaan ani har'a siinodoosiin karoorri isaa ijoollee kana abaaruu waan ta'eef walgahiidhuma irrattuu hin hirmaadhu jedhanii abboroodhaan gara Iluu Abbaa Booraa deemaniiru. Kan baay'ee si ajaa'ibsiisu. Kana qofa miti. Baay'ee yaa'iin kun guutamaa miti. Jechuun emotional waan ta'aniif abbootiin muraasni beekaa akka nu abaaran muddaniitoo kan influence godhanii karaa adda addaatiin sobanii yaa'ii waamanidha malee yaa'iin kun guutamaa miti. Baay'ee abbootiin deeggaran kan akka Abuna Wusxaatos jiru. Minnesota irraa abbaan ramadaman jechuudha. Abbootiin deeggaran kan akka Abuna Saawiroos jiru. Isaanis biyya Ameerikaa jiru amma dhimma adda addaatiif garasitti deemaniitu jechuudha. Kan akka Abuna Zeenaa Maarqos jiru. Irratti hin hirmaanne isaanis jechuudha. Kanneen faa achi keessa otoo hin jiraanne walgahii kana adeemsisuu sababni itti barbaadaniifis namoonni isaan morman bakka jiranitti dafnee murteessifannee gaafii kana ija ishee balleessuu qabna yaada jedhuuni amma abbootiinis yoo deebi'an carraattiin walitti dhufaniitoo mari'atan gaafa argatan nus ofitti nu dhiyeessanii caalatti qaama tajaajila kanaa nu godhataniitoo dhimmi kun lafa qabata abdii jedhudha kan qabnu. Mee dhimma kanarraa xinnoo ishee achi baanee iddoo tokko tokkotti namoonni karaa amantiitiin lallabanii Oromoo cileetti dibanii gurraachessanii seexanas fakkeessanii yeroo itti lallabantu jira. Biyya Oromiyaa jedhamtu iyyuu hin jirtu attamitti manni ortodoksii lubummaa Oromiyaa dhaabbata faa kan jedhamtu jiru. Warra kana akkamitti ilaaltu sin? By the way kuni jecha siyaasaati. Oromoon lafa hin qabu yookaan naannoo Oromiyaatu hin jiru manni lubummaa Oromiyaa akkamitti dhaabbata jechuun kallattiidhaan jarri kuni sirna federaalaa kanarratti jibba guddaa qabu. Dhimma aadaa eenyummaa sabaaf sablammii afaan sabaaf sablammii hubannoo keessa galcheetoo caasaa bulchiinsaa jiru mormii guddaa qabu. Haa morman mirga isaaniiti. Mana kiristaanaatti fayyadamanii garuu mormuu danda'an. Hangallee fi kan jedhus jira. Jechuun tokkoof inni lammataa akkamiin aadaadhaan amantii wal simsiisnaa qabxii jedhu irratti hanqinni ni jira. Hanqinni hubannoo ni jira. Waan tokkoon sitti maal tokko gara biyyaatti yemmuu galu uffata aadaa Gujii uffadheen aadaa kiyya bira deeme. Na aadaan tiyyi na agarteet inqirfattee booche. Maal adaadoo maaliif boochaan jedheen haayiluu naan jette. Dibbiqoo ati uffattu kana bara obboleessi kee kana waaqni hin jaalatu gati jedheen agarsiise. Gaafa isin uffattan sirrii ta'eeti gaafa nuyi ateetee faxaafachuudhaaf kana uffannu dogoggora ta'ayi naan jette. Na baay'ee gaddite. Waan baay'ee nu jalaa balleessitan nama naa galaa laalkaa kun waatan malaal kun uffattee dhufaa jirta. Ani kana malee maalan uffadhe amma ateetee kiyya gaafan facaafadhu bar dibbiqoran uffadhuu fi kana uffata Gujii jettee ta'u uffatte kun wal fakkaataadha barii naan jette. Lakka daadoo dogoggorri ni jiraagaa kun otoo hin beekini maaliyyoo jedheetti mee naa lakki waaqni aadaa keenya waliin wal dhabbiin qabu rakkoon qabu jedhee itti meetan baay'ee itti dhagaame garuu keessi ishee baay'ee cabe na maal jechuudha al tokko dogoggoraan hawaasa kana cabsina isheen caba isheen natti mattee bar psychologically cabuu isheen natti mattee baay'ee kan gaddite bar caba isheen natti agarsiifte na aadaa isaa gaafa cabsinu duudhaa isaa gaafa cabsinu psychology isaa xiinsa muusaa cabsina waaqichi waaqa aadaa keenya wallolee jedhanii gaafachuu baay'eetti barbaachisaadha. Foon uffatee akka namaatti deddeebi'e jechuun maal jechuudha? Akka namaatti nyaate akka namaatti dhugee jechuun maal jechuudha? Iyesuus isa Naazreet jedhame jechuun maal jechuudha? Qomoo 12 Israa'el keessaa isa tokkorraa dhalate jechuun maal jechuudha?
laal aadaa fi barakkaataa hawaasni soosaayitiin kun istiraakcharii isaa ittiin ijaare kana hunda kabajeetiif adeemee jechuudha bar kuni kanan namatti agarsiisaa bar akkuma namaatitti deddeebi'ee akkuma namaatti barsiisee seera horiitii tokko iyyuu otoo hin diigin inumaayyuu akkana jedhanii bar ani horiitii fi warra raajotaa shaaruudhaaf hin dhufnee jedheen maal jechuudha hawaasni ayihud bara sanaa seera horiitiitiin bula ani horiitii shaaruudhaaf hin dhufne maal taatan jedhan wangeelli bar aadaa uummataa balleessuudhaaf hin dhufne eenyummaa uummataa bar awwaaluudhaaf hin dhufne maal taane kanaaf gatteenyee hawaasni kun maal qabaa kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee Yesuus Kiristoos waaqa jedhanii amanuudhaaf lafumaa ka'eetu namni amanuu hin danda'u faawundeeshinii qabaachuu qaba. Faawundeeshiniin kun yoo xiqqaate seera uumaatiin waaqayyo barbaadee hawaasa argate ta'uu qaba. Seera uumaatiin jechuun uumamaan uumaa raajeffachuu jechuudha. Uumamaan uumaa raajeffachuu jechuun maal jechuudha? Kitaaba Iyyoob boqonnaa 12 irratti maal jedhaa? Simbirroota gaafadhu sitti himu. Bineensota beeladoota gaafadhu sitti himu. Qurxummiiwwan gaafadhu sitti himu. Maal jettitu yoo gaafattu harki waaqa akka kana hojjete. Kana jechuun maal jechuudha? Uumamni afaan baasee dubbate nama uumama laaleetu dubbisuu danda'eef. Oromoon kan inni dubbisuu danda'e kana dabara. Uumama laaleetu birraan naa bari'ee kuni hojii waaqaati malee hojii namaati miti jedheet malkaatti deemee hoolataa jedhee uumamaan uumaa raajeffata. Uumamni suni maalidha? Daraaraa kana kan naa kenne si'i, lataa kana kan naa kenne si'i, waan naa kenniteef galanni siif haa ta'u jedheetu laata. Haaluma wal fakkaatuun uummanni Israa'el bar ayyaana asheetaa qabu bar. Ayyaanni asheetaa kun asheeta argatan irraa waaqayyoodhaaf akka galchaatti ayyaanatti galchanidha. Galanni siif haa ta'u asheeta kana kan laatte jedhaniitu. Kana gooniti barbaayisee akka mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidottis bar abbaan tokko bu'uura ibsaniin hayyuu mana kiristaanaa miseensa liqaawunti gubaa'ee yaa'ii hayyootaa kan jedhamu jira bataskaana ortodoksii keessatti jechuudha. Miseensa achiiti liqaawunti Kinfa Gabriel Taganya kan jedhamanidha abbaan kun. Siraata beeta kiristiyaan kitaaba jedhu barreessaniiru sirna mana kiristaanaa jechuudha. Innaa abbaan kun maal akka jedhan beektaa al tokko barasaa yaadadhu ayyaana masqalaatiif barullee mana kiristaanaa ortodoksiitiin barreeffamee raabsamudha ayyaanaaf gaafa masqalli kabajamu ni raabsama. Innaa matsiitii sanarraa yoo dubbistu bataskaana kana keessatti durii ayyaana abaaboo ayyaanni jedhamu akka jiru sitti. Ayyaanni abaaboo kun gaafa fulbaana 25 akka kabajamudha kan sitti himan. Adda babayiitti kabajamaa jedhu. Adda babayiitti ba'aniitu mootinis ni ba'a, phaaphaasinis ni ba'a, abbootiin mana kiristaanaa jechuudha. As well as eenyudha amanaanis ni ba'a akkuma jirutti. Then baga ayyaana abaabootiif siin ga'e jedhaniiti hundumtuu abaaboo waliif laatu. Maalidha irreechi kanaan al? Maalidha irreechi? Irreechi kan kabajamu baay'inaan fulbaana 20 keessadha. Yeroo hundayyuu jechuudha. Masqalli officially kan bishooftuu kan kabajamu masqalli oolee sanbata ittaanutti kabajama. Officially kan baramedha. Normally alum sanadha. Masqala irratti Oromoon hin irreeffata. It's culture. Yeroo hundayyuu ayyaana masqala irratti. Isa booda continuously irreeffachaa deemeetu kan birraan bari'e jedhamu jechuudha. Haga makarri sassaabamutti yeroo jirutti jechuudha. Anama maarsii kaasuu barbaadetanii wallaalurraa kan ka'e yoo ta'e malee akkuma seenaa mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidootiyyuu ayyaana abaaboo kan jedhamu ni jira. Kana qofa miti waqtii abaaboo kan jedhamu ni jira. Waqtii abaaboo kan jedhamu fulbaana 26 irraa eegaleetoo yeroo jirudha. Sooma tsiggee jedhameetoo yetsiggee tsoom jedhameetu bar yeroo sanatti ni kabajama. Sanbattan zamana tsiggee yookaan waqtii tsiggee yeroo hundayyuu maahileeta tsiggeetu adeemsifama. Galata tsiggee jechuudha. Galata abaaboo jechuudha. Waaqayyoon abaaboo kana sii kennuu isaatirraa kaateetoo kana qofaa miti. By the way abaaboo kan jedhamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Hiikaa mana kiristaanaa keessatti abaaboon dachii irratti mul'ate. Laal abaaboo waaqayyoon dachii irratti magarsu kana ka'umsa godhatteetoo abaaboon abdii keenya ta'e abaaboon jireenya bara baraa ta'e gooftaan Yesuus Kiristoos dhalateera yoo jette irra miidhagaa fi qabatamaa ta'a. Kanaaf horiitii shaaruudhaaf, aadaa shaaruudhaaf, eenyummaa hawaasaa shaaruudhaaf, duudhaa uummataa shaaruudhaaf gooftaan dachii kanarratti mul'anne. Isa jiru cimsee isa irratti immoo wanna hafe ida'uudhaafidha gooftaan kan dhalate. Kana hubachuu baachuutu jira jechuudha. Gaariidha Haile Mikaa'aal gara kiyyaan har'aaf kanumaan raawwadheera. Na hafe wanti jirtoo jiraate daqiiqaa 2 keessatti ergaa kee dabarfatte sagantaa keenya goolabna. Tole waamichaan dhiyeessu gabaabduutu jira. Egaa waa hunda jaalalaan xumuruu qabna. Inni guddaan nagaadha. Nageenya kiristaanummaanis kan labsu, oromummaanis kan inni labsu nageenyadha. Kanaaf waa hunda obsaan haa ilaallu, naannoo keenya haa eegnu, manneen kiristaanaa araddaa keenya jiran, axbiyaa keenya jiran sirnaan of eeggannoodhaan laaluu qaba dargaggeessi keenya jechuudha. Beekaa rakkoo adda addaa, jeequmsa adda addaa uumanii sababa sablammiin sababa saba isaatiin akkasumas sababa amantii isaatiin namni akka wal dhabu
achuma mana kiristaanaa keessatti yoo akka wal dhabu taasisuudhaa fi gaafii kana ija isaa balleessuudhaaf warri hojjetan waan jiraniif abshaalummaadhaan dhimma kana faana hafuun jedha. Hedduu galatoomin jedha. Egaa qophii keenya har'aa kanumaan goolabna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya koree hundeeffamaa mana lubummaa Oromiyaatti barreessaa kan ta'e Haayila Mikaa'aal Taaddasa wajjiniin turtii goonee kanarraa kanumaan goolabna. Egaa yeroo biraa immoo walitti deebinee akka wajjiniin mari'annoo abdii qabna. Waan dhufteef galatoomii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya kanumaan raawwanna. Isinis nagaan nu turaa jenna. Ulfaadhaa.